kabajamtoota fi hordoftoota walloo shoqophii galgala kanaa isiniif qabannee dhufnee jirra. Walloo irratti duulli weerara uummataa irratti banamee jira. Hagaya 29 bara 2021 kaaba Oromiyaa Walloo aanaa Jiillee Dhummuugaa iddoo addaa kan akka Odaa Sirbaa fi Dhagaa Adii jedhamuun beekamanitti hidhattoota garee Shira Affaariin kan Modottoo jedhaman mootummaa naannoo Amaaraa waliin walitti dhufeenya guddaa kan qabanii fi Shira Oromoo Walloo buqqisuuf baroota dheeraaf karoorsaa turan milkeeffachuuf lola eegaluu isaanii jiraattonni Jiillee Dhummuugaa dubbatan. Gosa Affaar Modottoo jedhaman iddoo sanyii Amaaraa Sementer kan himatan yoo ta'an ajaja itti kenname raawwachuuf uummata keenya duguugaa jiru. Gosa Modottoo Affaar kana keessa namni dubartii Oromoo aanaa Jiillee Dhummuugaa fuudhee uummata keenya Walloo keessa jiraatu tokko akka jedhetti shira kanaaf humnootni Amaaraa waamicha taasisuuf hima. Akka namichi gosa Affaar Modottoo kun jedhutti mootummaan naannoo Amaaraa Oromoo Walloo lola kaabaa deemuu diduutti buufachuu shira qopheesse jedha. Lola deemaa jiru kana shira tahuu kan nama hubachiisus poolisiin maqaa poolisii federaalaa naannoo sanaa mufatanii jiran. Gama warra Affaar goranii uummata Walloo rukutanii meeshaa yookaan qawwee irraa hiikkachuu isaanii. Kanaafuu uummanni Oromoo guutuu Oromiyaa fi miidiyaaleen Oromoo kamuu shira Oromoo Walloo buqqisuuf shirame kana fashaleessuuf kallattii jiraniin nu bira dhaabbadhaa jechuudhaan dhaammatan. Oduun keenya itti aanu akkana jedha. Magaalaa Finfinneerraa qeerroon tokko kan nuuf gabaase biyyi hidhamtoota siyaasaa qabdu bilisummaa hin qabdu. Itoophiyaan durii fi ammallee hidhamtoota siyaasaa kumaatamaan lakkaawaman qabdi. Itoophiyaan yeroo hidhamtoota siyaasaa itti hin qabaatin hin jiru. Tanaaf jecha Itoophiyaan mana hidhaa mootummootaa fi sabboontota jedhamuun beekamti. Oduu hidhamtoonni siyaasaa kumaatamaan mana hidhaa keessatti dararamaa jiranii biyyi bilisummaa qabdu jedhanii haasayuun soba dubbachuu fi bilisummaa fi haqa itti qoosudha, cubbuudha. Itoophiyaan haqaa fi nageenya sababii dhabdee bilisummaan fi haqni Itoophiyaa keessa waan hin jirreef haqaa fi bilisummaa biyya keessaa akka hin jiraatin kan godhe mootummaa Itoophiyaati. Ammaa fi fuuldurallee bilisummaa fi haqni uummataa kabajamuu malee nageenya biyya san keessa hin jiraatu. Tanaaf jecha mootummaa Itoophiyaa jechuun namoonni aangoo mootummaa Itoophiyaa dhuunfatanii jiran yoo haqaa fi nagaya barbaadan halduree tokko malee hidhamtoota siyaasaa hunda manneen hidhaa keessaa yaasaa. Hidhamtoota siyaasaa bilisummaa isaanii hatattamaan dachaasa. Qeerroo magaalaa Finfinneerraa.